jalqabaanii haleellaa humnoonni TPLF naannoo Affaar godina Afur keessatti argamuutti torbe dabraa wataniin humnoonni uummanni 70,000 buqqa'uu naannichi beesis. Hoogganaan ittisa balaa sodaa naannoo Affaar obbo Muhammad Hussein galgal kan BBC takkimaniitti kanneen walakkaa miliyoona ta'anii balaaf saaxilamuuf buqqa'uu himan. እንግዲህ ግጭቱ ያለበት በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዞን 4 ተብሎ naannoo Afaar godina Afur kan afaan Afaariin Fantiraasu jedhamuutii buqqa'an. Bakki sun naannoo Tigraay fi Amaaraa daangeessa. Hidhattoonni Tigraay kana cabsanii seenaniiti hawaasa achi jiru waliin kan walitti bu'an. Sababa kanaaf ragaa hanga yoonaa qabnuun aanaa Yaalloo, aanaa Gollinaa, aanaa Awuraa fi aanaa Uwwannaa Teeruu jedhamurraa hawaasni 70,000 ta'u akka buqqa'e ragaa argachuu dandeenyeerra. Yoo walitti bu'iinsi kun babal'achaa deeme immoo nuti inni babal'ata jennee akka dhaabbataatti yaaddoo qabna. Kanneen balaa keessa jiran hanga walakkaa miliyoona akka ta'an dhaabbilee deeggarsaa idil addunyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti gabaasneerra. Hawaasni hedduu bosona keessa bittinnaa'e akka jiru odeeffanneerra. Magaalaa Cifraa jedhamuu fi dhiyoo jirtutti kanneen baqatan akka jiran ragaa qabna. Bakka Gaalii Kumaa jedhamtee waamtutti hanga yoonaa maatiin 10,000 ol ta'u manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaatti dahaatuu isaanii odeeffannoo arganneerra. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyama hojii addi istaandard yeroodhaaf dhorkamee ture amkaasuu fi hojii takka deebi'uu murteessuu isaa hima. Abbaan taayitichaa fuultuuta isaarraatti akka barreessetti addi istaandard waliin dogongora dabree wal hubachuun haalumgaa fi akkaataa seer biyyattiitti hojjechuuf dhiyaateefiin eeyyamni isaanii dhorkamee ture akka ofii murteessinee jedha. Ibsa dhaabbatichaan dura BBC waliin turtii kataasiste hundeessituun addi istaandard Tsadalee Lammaa garuu badiin nu wajjin hin jirtu jetti. ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥመን ሚዲያ አውቶሪቲ wanti akkanaa kun yeroo mudatu kun yeroo jalqabaa fi abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa kanneen onlaayinii dalaguuf gaafatan waraqaa ragaa yookiin sartifikeetii kenna eeyyama miti fudhatus hin danda'u seera miidiyaa isaan ittiin bulaniin yeroo wal bira qabnu murteen isaanii hubannoo dhabuurraa kan ka'edha wanti isaan akka sababaatti kennan garee shororkeessaa waliin hidhata qabu kan jedhanii dubbatan himannaa sobaadha himannaa hin mirkanoofne waan ta'eef kunis gaazexeessitootaa fi dubbistoota keenyarra dhiibbaa waan qabuuf kun akka sirratu gaafanneerra. ክስ ስለነበር ይሄ ነገር ይስተካከልልን በሚል እሱንም ጥያቄ ጠይቀን hundeessituu baruu addi istaandard Tsadalee Lammaa adeemsi kun walaabummaa pirees irratti dhiibbaa qaba jennee gaafan. የሚዲያው ህግ በጣም ፕሮግሬሲቭ የሆነ ፍሪደም የነጻነት የመናገር የመጻፍ ነጻነት የጠበቀ ብዙ ሰዎች labsiin pireesii kan namoonni hedduu itti dhama'anii fi baay'ee tarkaanfataa kan ta'edha mirga dubbachuu barreessuu kan kabajedha seera kanaaf immoo warra seera raawwachiisuuf socho'an dabalatee hundi keenyi bitamuu qabna murteen seera cabse yoo murtaa'e kun rifaasisaadha mudatuu hin qabu ture akka seeraatti aangoon eeyyama jalaa fudhachuu akkasumas haquu wanti jedhamu abbaa taayitaa miidiyaaf hin kennamne amma wanti biraa jijjiiramee jiru kana dura mirgi keenya akka kabajamu mootummaa falmachaa turre amma garuu haleellaan miidiyaa irraa raawwatu qaama dhuunfaan ta'eera keessumaa haleellaan oonlaayinii saayibariidhaan gaazexeessitoota arrabsuu dabalatee qaamolee dhuunfaa fi dhaabbilee garaagaraa mootummaa waliin hidhata qaban irraa ni dhufa. ድርጅቶች ከተለያዩ ከመንግስት ጋር ግንኙነት ካላቸው የሚመጣው አታክ Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa ibsa baasen addi istaandard waliin hubannoo arga'uu hima. Haa ta'u malee editoroonni barruu kanaa dhiibbaa qaamaa arga'uu akka hin qabne ibsanii jiranii jedha. Dabalataan kanaan dura dogongorii raawwachuu waliigaltee arga'uun amma achi immoo seera hordofanii dalaguuf waliigaluu isaanii hordofee eeyyamni dhorkamee ture kaafamuu hima. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii mootummaan Afrikaa Kibbaa meeshaalee 7 dabarsaamamee akka raagaatti murtii fayyadamee booda gubuu hima. Meeshaaleen kun erga poolisiin manneen mannamaas akka taa'ee argee yoo deebi'ee gurguramee dinagdee biyyattii cabsuu himan. Erga pireezidantiin duraanii Jaakob Zumaan hidhamee hookar ka'anii galmeen daldalaa 200 ol saamamee namoonni hedduun ajjeefame. Mootummaan Ameerikaa haleel xiyyaara garee Al-Shabaab naannoo Galkaayoo kaaba Soomaaliyaa jiranirraa raawwachuu himan. Haleellaan kun ergaa pireezidantii Joo Baayiden pireezidantii ta'ee kun yeroo tokkoffaa Al-Shabaab kibbaa fi jiddugaleessa Soomaaliyaa to'achuun beekama.
Mootummaa Naayijeeriyaa haadholii fi ijoollee 100 kashiftaan butaman deebisuu himan. Haadholii kun hedduun isaanii namdaa'iman hoosisuu fi yoo ta'anii jidabree butaman. Erga muddee namoonni butaman 1,000 ol ta'uu himan aangaa'onni. Torbaan lama ergaa pireezidantiin Haayitii manisaatti ajjeefamee pireezidantiin haaraan armuudam. Pireezidantiin duraanii Juvenal Moise adoo hin du'inii Ariel Henry akka pireezidantii ta'uu himee ture. Pireezidantiin haaraan kun biyyattiin akka tokkoomtu hojjedhaa jedhe. Tuuniziyaatti ministeerri fayyaa hojiirra ari'amuun raayaan ittisa biyyaa weerara kooronaavaayirasii to'achuuf himan. Dhukkubichi biyyattiitti hammaatee daktaroonni namoota dhukkubsateen wallaanuu dadhabe. Godin Shawa Bahaa aanaa Fantallee fi naannoo Amaaratti aanaa Minjar Shakoora yeroo hedduu wal dhibdeen ni uumama. Garuu bifa jijjiirachaa dhuftee jetti jiraattonni. Rakkoon naannoo daangaa waliin qabdu kuniin gar dheedaa horiirraa gara lafa babal'ifannaa ce'uu jiraattonni aanaa Fantallee himan. Jiraatan aanichaa akka ta'e Ibraahim Rooba lafti Oromoo Karrayyuu dhiibamuu ka jalqabe barkum 2003 ta'uu hima. Sirriitti beeka lafa kana lafa keessatti guddatee hanga ammaa irra jiraatudha waan ta'eef gaara gaalarraa kaasee dugda daalacha jedhanii malkaa jiloodhaa gaara cophaa iddoo keessumaa immoo karaa asfaaltii guddaa gara karaa itoo jabuutii irra geessuun ammoo lafa qorqee jedhamtu ganda tuttuutii jala bultu amma isaan uummata irraa buqqisanii ofii isaaniitti naannoon Amaaraa karra qubsiise awuroo godaana jedhanii karratti hundeeffatan taappeellaa dhaabbatan poolisa isaanii mana barnootaa dhaabbilee tajaajila hawaasaa kennan hunda karratti hundeessan keessa ammatti gadda kanatti ka qabatame jechuudha qorqee kanaa fi lafa hedduu jedhamtuudha waan ta'eef sirriitti beeka kana hunda kana fudhatame lafa hagana hin jedhamu bakka jilallee fudhatame bakka jila karrayyuun hafteen qabu uummanni karrayyuu aarsaa kafalaa jira nu biratti duuti namaa haaradhaa miti akka biyya biratti namni hoggaa namaaf boohamu nu bira hin boohamu maaliif jennaan ganamaa galgala tu'a nuti lafarraa dhabamutti jirra aarsaa hagana hin jedhamne lafa kanarratti qabee uummata kana kallattii baay'eedhaan qabamee jira uummanni kun. Bulchaan aanaa Fantallee obbo Lamaayyoo Masqalee rakkoon daangaa aanaa Fantallee fi Minjar Shankooraa rakkoo waggoota dheeraaf deebiin argatanii jedhe. Wanni jiru waanuma kanaan duraati waan haaraa hin jiru. Bal'ifannaa lafaa intarastiin ni jira. Isa sana immoo kan barana babal'ifannaadhaaf wannoo jedhame sana dhaabsisneerra dhaabaniiru yeroo ammaa kanatti. Kuni waan har'aati miti waan kanaan dura yeroo dheeraadhaaf ture. Keessumaa amma daandii Itiyoo Jibuutii kana qabachuudhaaf naannoo sanitti taappeellaa dhaabuun maaliin mul'ata waan kana irratti maal hojjechaa jirtu? Taappeellaan duruu dhaabbatee ammaa miti kanaan dura dhaabbatee gara naannoo waggaa lamaas moo waggaa 3 jedhanii jira suni ka amma maayinni daangaan keenya as wanni jedhamu gamanatti asfaaltii haga asfaaltiiti waan jedhutu jira. Inni suni hagam dhugaadhaa waan jedhu sana daangaan keenya immoo ka sana duubatti naannoo Oromiyaa immoo haga sirraa kiiloomeetira wannoo jedhutu jira. Kiiloomeetira 12-13 akkasii hawaasni kan kaasu. Kanaaf kuni hojii hojjetamuu qabu hojii isaan jedhamu osoo hin ta'in naannoon lamaan walitti taa'ee daangaan hin beekama waan ta'eef bifa kanaan hiikkachuu qabu. Daangaan keenya asii jechuu danda'an isaanii garuu daangaan immoo hin beekama kanaaf kuni kaartaa sanarra dhaabbatamee sirrachuu danda'u qabaatu. Amma awura godaana sun kan keenya ka jedhu kaasuu jechuu jarri. Jarri kaa'ee amma akkas jedhu kaa'ee keenya jedhu firii zooniidhaan amma kan nuti beeknu firii zoonii taatee taa'uu qabdi. Naannoo Amaaratti bulcha godin Shaawaa Kaabaa Kataan obbo Taddasaa Gabra-Tsaadiq himannaa horsiise bultoonni Karrayyuu kaasan kan mormu laf babal'ifachaan fedhii namoota dhuunfaa malee kan mootummaa isaanii akka hin taane hima. እንደዚህ አልፎ አልፎ በዛ አካባቢ ግጭቶች አሉ። በእርሻ ግጦሽ ግጭት አለ፣ ጥቅም ግጭት አለ። ከሰል ማሰል darbee naannoo sanatti walitti bu'iinsi jira. Lafa dheedinsaa cilee gubuu wal qabatee walitti bu'iinsi ni jira. Wanta haaraa osoo hin taane walitti bu'iinsa bakkeewwan biroo jirutu jira. Babal'ifannaa daangaa fedhii namoota dhuunfaatiin raawwate ta'uu danda'a. Malee caasaa mootummaan raawwatu isaa gamaagama hin qabu. Dabalataan humni addaa Amaaraa bakka itti socho'u. Lafa daangaa saboota garaagaraa daangessutti sadarkaa namoota dhuunfaan walitti bu'iinsi ni jira. በተለያዩ የከተማ ጥቅም ግጭቶች አሉ በግለሰብ ደረጃ። Qondaaltota kanaa fi jiraattota maatii olaanaatu dubbisee nuuf erge. Waltajjii ispoortii addunyaa guddichaa fi waggaa 4 si'a takka qophaa'u Olimpikiin jimaatiif ta'anii biyya Jaapaan magaalaa Tookiyooti eegal.
Olimpiikiin sababa weerara koronaavaayirasiin waggaa tokko harkifate dorgomu kan irratti gareen Itoophiyaa atileetiks bishaan daakii teekwoondoo fi bishqiliin dorgomu. Gareen Olimpiikii Itoophiyaa marsa duraa kalee galgalaa gara Japaanii imalan. Japaan waggoota 57 dura Ababa Biqilaa itti injifatee waan ta'eef gara Itoophiyaa fi seenaa adda qaba. Ammayyuu itaana bakka leenjii isaaniitti argamuun atileetota fi leenjisaa olaanaa fageen dheeraa garicha dubbis. Atileet Shuraa Qixxaataa Tolaan jedhama. Amma immoo Oloompikiidhaaf immoo biyyaa fi maraatoonii muluu fiiguudhaaf itti qophaa'aa jiraachuudha. Olompikii yeroo jalqabaatiif amma hirmaachuun koo Olompikii hirmaadheen beeku kana dura. Amma leellisaa deessisaa fa'aa akkasumas leessisaa Ilammaa fi Caaluu Deessoo qophiin keenyi seeraan itti qophaa'aa jirra. Wal dorgommii kana biyyaafillee ofiifillee meedaaliyaa warqee hin finna jenneetu hojii seeraan hojjennee itti qophaa'aa jirra. Kanaafillee ofii keenyaallee meedaaliyaa warqee eegaa jirra. Akkasumallee biyyi akka nuyi meedaaliyaa warqee finnu nurraati eegaa jiraachuudha. አትሌት ሰለሞን ባረጋ እባላለሁ። አሁን የምዘጋጀው ያለሁት 10,000 ነው። ያው ዝግጅት ረዘም ያለ አትሌት ሰለሞን ባረጋን ጀደማ ሜትራ 10,000 qophii taasisaa jira. Yeroo dheeraa fudhannee leenjii taasisaa jirra. Qophii gaarii gochaa jirra. Wanta wayyoo qabu ni galmeessina jennee yaadna. Qindoomina gaariis qabna. Morkattoonni keenya kana dura ani meetira 5,000 fiigaan ture. Ani isaa waliin fiiguu baadhus joorroo fiigichaa irratti waliin dorgomuu baannus kan waliin dorgomnu atileetota Keeniyaa fi Yugaandaa riikardii qabanidha. Morkiin salphaa ta'e nuqunnama jedhee yaadu. Garuu ciminni isaanii maali, laafinni isaanii maali kan jedhu dorgommii isaanii ilaalaa qophaa'an jira. እያየሁ የእነሱን ውድድሮችን እያየሁ በዛ መንገድ ነው የተዘጋጀሁ ያለሁት። ኮማንደር ሁሴን ሽሞን ጀዳማ ሌንጂሳ ፊጊቻ ዴራ 5,000 10,000 garee olompikii kanaaf leenjisaa olaanaadha jechuudha. Gareen kun garee 4,500 dhiiraaf dubaraa 10,000 dhiiraaf dubaraa. Gareen kun kan nuti immoo xiyyeeffannee karoorri nuti karoorfannes qabxii olaanaa yookiin warqii tokkoffaadhaaf lammaffaa bahuudhaaf kan itti xiyyeeffannee hojjetaa jirru. Isa kanas yoo rabbi nu qarqaare haala amma ittiin hojjetaa jiru kanaan qabxii haaraa galmeessina kan jedhuun abdiin qaba. Haalli kana jechuun nu dandeessisa atileetonni keenya harka 100 keessaa 98 warra haaraa dargaggootonni ta'aniif haala hundaanuu itti qophaa'aa turre. Haala hundaanuu atileetii keenyas qopheessaa waan turreef ammas immoo qabxiin immoo yoo olompikii kanarratti galmaa'u qabxii olaanaa qabxii gaariidha kan jedhuun abdii guddaan qaba. Fageenya dheeraa qofaan atileetonni jechuu kiyya atileetonni wal dorgommii kanarratti hirmaatan harka 100 keessaa 98 haaraawan warra tanaan dura immoo olompikii irratti hin hirmaanne waan ta'aniif atileetonni kun haala gaariidhaan miira gaariidhaan wal dorgommii kanarratti yoo hirmaatanii qabxii gaarii qabxii olaanaa nan galmeessisan kan jedhuun abdii qaba. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa gadheen bakki xidhiiti bulti. Hiikan isa san biratti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Akkasumas Facebook teen BBC Afaan Oromoo hordofaa oduu ta'een qooda. Sagantaa kan qophees Ammayyoo Itaanaa gam teknikaatiin Davis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti. Agborii isaatti akkana nagaa waaqa kennuu bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.